daawwattoota keenya baga ayyaana kataraa fi ayyaana cuuphaa bara 2014 nagaan isin ga'e magaalaa Baatuu Haroo Dambal irrattidha kan argamnu. Guyyaa kataraa har'aa kan bataskaanonni yookaan taabotoonni odoloota sadiirra jiran achuma bakka jiranitti qarqara galaanaa yookaan haroo kanatti ayyaana kataraa kabaju lama taabotoonni Maariyaamii fi Takla Hayimaanoot immoo jabalaan galaana kana yookaan immoo haroo kana cawuudhaan qarqara haroo kanatti argamuudhaan taabotota 10 kabajanitti makamuudhaan kan ayyaana kataraa kabajan ta'a jechuudha. Egaa akkuma argitanii bidiruu garaa irratti doonii garaa irratti ta'uudhaan namoonni hedduu taabotota kana bakka jiran hodalarraa fidanii lamaan isaanii jechuudha gara qarqara galaana kana yookaan immoo haroo kana geessaatu kan jiranii. Haala kanaan egaa taabotonni 10 waliin ta'uudhaan ayyaana kataraa fi ayyaana cuuphaa har'aa fi bor kabajamu sirna ho'aa ta'een kabaju jechuudha. Nutis egaa qophii kun maal akka fakkaatu hanga dhumaatti isin daawwachiisaa isin waliin turtii taasisna. Nu waliin hanga dhumaatti akka turtan kabajaan isin affeerra. Baga ayyaana cuuphaa fi ayyaana kataraaf nagaan isin ga'e. Daawwattoota keenya amma Haroo Dambal kanarratti dooniidhaan dhufnee Hodala Galiilaa irra geenyeetu kan jirru. Hodala Galiilaa kanarratti immoo taabotni Abuuna Takla Hayimaanoot ni argamu. Taabotota lama jabalaan gara qarqara galaana kana deemuudhaan ayyaana kataraa kabajan keessaa tokko taabota Abuuna Takla Hayimaanootidha. Egaa taabotni kuni gara ayyaanni kataraatti kabajamu jabalaan yookaan dooniidhaan namootaan marfame bakka ayyaanichaa kan ga'u ta'a jechuudha. Nuti sirna kana hordofne kan isin biraan geenyu ta'a. Ammallee nu waliin tura. Daawwattoota keenya Haroo Dambal irraa buunee amma Hodala Galiilaa irrattidha kan argamnu. Hodala Galiilaa kanarratti kan jiru taabota Abuuna Takla Hayimaanooti jira. Egaa taabotni kun bahuudhaan gara sirni kataraatti raawwatamu jabalaan yookaan dooniidhaan marfamee kan bakkichatti deemu ta'a jechuudha. Taabota kana baasuudhaaf immoo namoonni hedduu asitti walitti qabamaniitu kan jirani. Nutis egaa gara mana amantaa kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Abuuna Takla Hayimaanooti akkasitti deemaatu kan jiru. Gani amma bootaan jiru Takla Hayimaanoot jedhama. Galiilaa asii ammoo Maariyaamiin hin jirti Darbasiinaa as jirra. Yaa kataraa asii taabota qabanneetiin gara lagaa deemna. Lagarratti ammoo haroo irratti haroo taabota Maariyaamiitu jira. Isii hojii wal argisiifneetiin qabannee gara laga bucceessaa biyana. Boroo ammoo gamana deebifna. Akkasii waggaan garuu yaa'u asitti argamna. Alata bucceessaati. Kun ammoo biyya abbaa kennaati. Asii kabajna guyyaa waggaan. Ayyaanni kataraa nu biratti bifa addaatiin ilaallama. Akkaataan bifa addaatiin ilaallamu addunyaarra kan jirre as jira jechuudha. Addunyaarra taabonni bakka hundattuu ba'a. Garuu akka bakka kana taabonni hara addaan kutee gara alaatti qabu bakka kana qofaadha. Bakka kanatti ba'uun isaa ummanni asirratti baay'inaan waan hin jirre gara ummataatti ba'e ummata eebbisuuf gara ummataatti ba'a. Kanaaf wanti adda isa godhu waan hara qaxxaamura achi deemuu fi kanaaf adda isa godha Kabajamtoota daawwattoota keenya amma Hodala Galiilaa irraa taabonni Abuuna Takla Hayimaanoot bu'ee gara Haroo Dambalitti deemaa kan jiru. Haroo Dambalii irratti immoo jabalaan yookaan immoo dooniidhaan gara ayyaanni kataraa itti kabajamu taabota Maariyaamii waliin wal arguudhaan garasitti kan deeman ta'a jechuudha. Yohaannis,
akka Komishinii Turizimii Oromiyaatti bakkoolee hawwata turizimii ta'an iddoowwan daawwannaa adda addaa ga'umsa turizimiin gahaatii jirra. Akkuma kana har'ammoo iddoon nuti argamnu kun Hara Dambalii Baatuu keessatti kan argamu Hara Dambalii isa guddaadha. Sululloota 5 kan of keessaa qabudha. Guyyaan har'aa guyyaa ximqataati. Guyyaan ximqataa akkuma biyyaattu bakka addaa haala seera qabeessaan haala adda ta'een asitti kabajamaa jira. Iddoon kun immoo hawwata turizimiif akka oolu nuti akka Oromiyaa Turizimii Komishiniitti sirriitti hojjechaa jira. Kanaaf miidiyaalee garaagaraa fi warroolii miidiyaa sooshaal miidiyaa adda addaa irratti beekamtii guddaa qaban fooloowaroota guddaa qaban finnee dhufnee bakka kana argisiisaa jirra jechuudha. Ayyaanni Kataraa magaalaa Baatuu qarqara Haroo Dambalitti kabajamaa ooleegaa akka waliigalaatti kana fakkaata jechuudha. Waan nu daawwattaniif guddaa galatoomaa. Zuwaalan beenyaan ture magaalaa Baatuu qarqara Haroo Dambalirraa. Ijoollee namni hiriyaa miti tana. Baala biyyaa musheleeto.